Akkam jirtanii hordoftoota abdii koomeedii warri chaanaalii kee jalatti argamtan hundi keessanuu agartanii mucattii asirra jirtu tana. Mucattii iskiriinirra argaa jirtan tana baay'ee tokko garaana nyaatte. Yaa obboleeyyan kee yeroo uummanni dhiiraa rakkatee jennee boonnutti yeroo shamarri gugurdoonuu rakkatanii boonitti daa'imman immoo rakkatan daa'imman shamarran immoo rakkatan yoo badhetti bayan yoo barandatti bayan daa'imman xixiqqoon waan nama ulfaatu kana caalaan agarree jechuudha. Kanaafuu laallee bira darbuun ulfaannaan ajandaa godhadhee irraa haasa'uudhaaf mucattii tanaa birmachuudhaaf jechuudha. Mucattiin tun wanni isiin barbaaddu waa tokko qofa jechuudha. Mucattiin tunii maqaan isii Imaan Awwal Huseen. Maqaan isii Imaan jechuudha. Awwal Huseen Muhammad abbaa isiiti jechuudha. Abbaan isii kan dhalate aanaa Dadar ganda Haqabaas Araddaa Haqabaas kan jedhamu keessatti jechuudha. Araddaa Haqabaas kan jedhamu keessatti dhalatee jechuudha. Abbaan isii haadha isiitiin wal bare haadha isii Leensaa maqaan isii jechuudha. Haadha isii Leensaadha maqaan isii Leensaa haadha maqaan isii Leensaa Maawiyaa haati mucattii tanaa mucattii bareedduu xiqqoo tanaa jechuudha. Haadhaa fi abbaan isaanii kan wal fuudhan Dirree Dawaatti. Garuu mucattiin tun akka isiin jettutti hangaraa jiraadhee dhaladhee jiraadhee hin beeku. Yeroo haadha tiyyaan gargar baanii jette. Haa ta'u malee haati tola fudhattee gara Jibuutii dhuftee jette. Haati isii fudhattee gara Jibuutii yoo dhuftu abbaan isii kan biraa fuudhee jette. Istirii kana haadhatu himaaf malee mucattiin waan irraa beektu hin qabdu jechuudha. Biyyaan baatii haati isii biyya kanaa warra haadha isii akaakuu isii maalii isii hin beektu mucattiin tuni. Akkuma maqaa haadhaaf abbaallee asiin viidiyoo har'a isin dha'e jechuudha. Abbaallee hin beektu haadhallee hin beektu. Garuu mucattiin tuni Jibuutii matti akkasi jiraataa turte ijoollummaadhaan haati irraa duute. Haati irraa duutee jireenya baay'ee sadaqaa dabarsite jedhan daa'imni tun. Humna ofii olii ergamaa dhiitamaa jeerkaanii humna ofiitti ol baataa Jibuutii keessatti biyya akkasii boqo keessa baay'ee rakkataa turte. Haa ta'u malee rahmata godhanii fi gara Oromiyaatti ol erganii Jibuutii keessaa jechuun isiin illee abbaa koon barbaadaa jetti. Abbaa koon barbaadadha jettee gara Dadarii dhufteerti jechuudha. Dadarii dhuftee mana biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii fi dargaggoota biiroo akkasiisan keessa seentee jirti jechuudha. Naannoo hin himtii gara hin himtii itti haa barbaadaa jiran malee garuu wanni barbaachisu ani garaana nyaatte mucattiin daa'imna tun jechuudha. Wanni nu gargaaruu barbaaduun abbaan qaxxitaan viidiyoo kana waan ilaalaa jiraatte. Isin immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuun dirqama keessan. Abbaan isii qaxxitaadhaan chaanaalii abdii koomeedii ni hordofaa na arga jedheen abdii qaba. Na argas na arga. Obboleessa kiyyaa dhalli ofii ulfaataadhaa. Meeqa kamtuu dhala dhabee rakkataa jira. Meeqa kamtuu ilmoo dhabee rakkataa jira. Ilmoo tana fakkaattu si badhaasee isiin barandatti rakkattu karaarra rakkattu garaa maaltu obsee si ciisa. Obboleessa kiyyaa yookiin biyya Arabaa jirta yookiin biyyuma tokko keessa jirta biyyaadhaaf abbaa keetiillee baatee gar jirtu. Mucattiin tun dararamaa turtee haadha ofii lubbuun dhabdee rakkoo garaagaraa dabarsitee si barbaacha jooraa jirti si barbaacha lallabaa jirti. Kanaafuu mucattii tana fakkaattu itti argamtee waan isii barbaachisu kennitee fi haqa abbummaa guuttee fi gargaartee bira dhaabbattee akka jabeeffattu si gaafanna. Sababbiin immoo mucattii tana fakkaattu kun akkuma iskiriinirra isinii kaa'ee ilmaan Oromoo argaa jirtanii baay'ee tokko garaa nama nyaatti. Intalli shamaraa yeroo ammaa iyyaallee haraqee dhuguu fi beenzila dhuguu fi maal karaarra ga'e ijoollee daa'immanii miti guddaayyuu dhiisaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo rakkoo guddaan dabarse jette daa'imti tun jechuudha. Umrii kanaan isinuu abbaa ofii soqattee dhufuun gadda haadha dhabdeen abbaa dhabdeen akkasitti yeroo biyyi kiriksasii siyaasaatiin wal dhabdee rakkoon wanti burjaajee jettutti wanta garaagaraa dabarsitee dhufte jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo wanni nu barbaannu abbaan kallattiin viidiyoo kana waan hordofte taate ani Dadar keessaa namni an beeku aartistii Umar Shaamee Yaayaa Shaamee mucaa isaa beeka. Aartistii Umar Shaamee Dadar keessaa ni beekaani. Otoobisii way gallaaloo kan jedhu tokko obboleessa isaa Yaayaa Shaamee mucaa isaan beeka. Mucaan akka hangaafadhetti qe'ee isii warra isii ganda isii ni beekaa warra isii himattu kan na beekaa naan jedhe mucaan bilbilee fi gara isiin haala mijeessee akka yoo abbaan na qunnamee akka mucattiin tun bakka isin jirtu firri isin jirtu isiniif himee
akka alaa kulli haaliin abbaan erga qe'ee dadargeettee qe'ee warrasii geettee mungkin akka yookaan akaakayyuu namatti fidanii yookaan hima fidanillee garuu osoo abbaan itti argee mucattii tana waan gadadoo fi rakkoo amma dura dabarsite kana mara kiiseenii bira dhaabbatee gammachiisanii hin barbaade. Innaa mucattiin tun rakkoo akkanaa keessa dabarsitee dhuftee akkasii poostii taatee argee jennaan namni wayii kadadarii sheerna godhee anis garaana nyaattee wallaahi fuula daa'imaa tana ilaalee imimmaan na qabee daa'imummaa isii kanaan garaana nyaattee innaan sagalee ta'uun hin dirqama erga rabbiin asirratti bahe dubbadhu naan jedhe yuutuubii irra feesbuuk irratti illee dubbataa jiraadhe sagalee ta'ee fi daa'ima tana abbaan miidiyaa yeroo ammaa feesbuukaa maalii kana namni fayyadamaa amma tana naa bilbiluu danda'a. Kanaafuu kanaa bilbiluu danda'uun isin laayik sheer gootanii yoo guutuu duniyaatiin waliin geettan abbaan qaxxitaa dhufuu danda'a. Namni viidiyoo kana sheer laayik gootee guutuu addunyaa waliin geette lubbuu mucattii tanaa gammachiisu gadadoo fi rakkoo fi cinqiif barandaa bultee waa meeqa keessa dabarsite san hunda akka abbaan isii irratti argamee kiisu yookaan biyyuma arabaa jiraata biyyuma wayii keessa jiraata jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo kabajamoof jaalatamoo idil addunyaa jirtan ka bakka maratti argamtan baga jiraattan isiniin jechuu barbaada. Itti aansee viidiyoo ankalee isinii hojjedhee galee isinii gadhiisee kan ji'a lama dura yeroo Suudii keessatti ho'ee hammaatee hojjedheedha jechuudha. Rifeensaan cirannee yeroo sanii viidiyoo muka wayirra nadha'ee jedhee okkolaan ture baay'ee dhibamee fuulli koo suqqateetiin kan isiniin haasaa ture. Koomentii gaggaarii keessanii fi du'aayii keessan kanaa gootan isin hundaa aamiin jedhee jira. Riippii yookiin koomentii isinii deebisuu dadhabus koomentii keessanirra onnee kaa'een jira akkasiin jaaladhu. Koomentiin keessan kana fakkaatu hundayyuu jechuudha takka takkaan maqaa isin dha'uu dadhabullee isin argaa jira maamillan koo kabajamoof jaalatamoo. Warra viidiyoo kiyya laayik gootanis na bira dhaabbattanii koomentii godhaa jirtan argaa jira. Warra dislaayik gootan immoo maal gochuu danda'a? Haa ta'u garuu baay'illee taa'illee isiniin jedhu. Rabbi si haa qajeelchuun jedha. Annaa kabajamoof jaalatamoo anaasaan koo asirratti xumuree jira. Baay'ee tokko isin jaaladha. Horaa bulaa boruu waan haaraa waan hanga dhufnutti nagaannu jiraadha. Isin jaaladha isiniin jedha.